Faayisaa Leellisaa በጣም ጀግና ነህ እናመሰግናለን። ወንተ inni barreesse keessatti obboleessi Qananii Liiban kan jedhamu shakkamaa akka ta'e barreeffamni isaatii fi wantoonni inni jedhan ni ibsa jechuu. Gurbaan yeroo hedduu information akka qabu himutti ture jechuu. Ittaan suudhaan rakkoon tokko du'aalamira yoo ka ga'uu taate kijiba ololaa afaan garagaraatiin oofuudhaan gurbaan duula gochuu jira waan ta'eef itti gaafatamaan lubbuu Andu'aalamiif isa. Ittaan suudhaan Andu'aalamatti hedduu galatoomi uummata Oromoo dhageettee afaan kan keetiin rakkoo kan uummata Oromootiif ibsuudhaaf uummata Oromoo dhagahuu kan keetiif galatoomi uummanni Oromoo sabni guddaan si duuka jira siin jedha. Ittaan suudhaan barreeffama Faayisaa Leellisaa afaan hiiktanii afaan biraatti warri holola garagaraa ooftan arras baandaan uummata Oromoo keessa akka jiru eenyu akka ta'e ifa godhutti jirtanii jechuu. Faayisaa Leellisaa በጣም ጀግና ነህ እናመሰግናለን. Wanta inni barreesse keessatti obboleessi Qananii Liiban kan jedhamu shakkamaa akka ta'e barreeffamni isaatii fi wantoonni inni jedhan ni ibsa jechuu. Gurbaan yeroo hedduu information akka qabu himutti ture jechuu. Ittaan suudhaan rakkoon tokko du'aalamira yoo ka ga'uu taate kijiba ololaa afaan garagaraatiin oofuudhaan gurbaan duula gochuu jira waan ta'eef itti gaafatamaan lubbuu Andu'aalamiif isa. Ittaan suudhaan Andu'aalamatti hedduu galatoomi uummata Oromoo dhageettee afaan kan keetiin rakkoo kan uummata Oromootiif ibsuudhaaf uummata Oromoo dhagahuu kan keetiif galatoomi uummanni Oromoo sabni guddaan si duuka jira siin jedha. Ittaan suudhaan barreeffama Faayisaa Leellisaa afaan hiiktanii afaan biraatti warri holola garagaraa ooftan arras baandaan uummata Oromoo keessa akka jiru eenyu akka ta'e ifa godhutti jirtanii jechuu. Faayisaa Leellisaa በጣም ጀግና ነህ እናመሰግናለን. Wanta inni barreesse keessatti obboleessi Qananii Liiban kan jedhamu shakkamaa akka ta'e barreeffamni isaatii fi wantoonni inni jedhan ni ibsa jechuu. Gurbaan yeroo hedduu information akka qabu himutti ture jechuu. Ittaan suudhaan rakkoon tokko du'aalamira yoo ka ga'uu taate kijiba ololaa afaan garagaraatiin oofuudhaan gurbaan duula gochuu jira waan ta'eef itti gaafatamaan lubbuu Andu'aalamiif isa. Ittaan suudhaan Andu'aalamatti hedduu galatoomi uummata Oromoo dhageettee afaan kan keetiin rakkoo kan uummata Oromootiif ibsuudhaaf uummata Oromoo dhagahuu kan keetiif galatoomi uummanni Oromoo sabni guddaan si duuka jira siin jedha. Ittaan suudhaan barreeffama Faayisaa Leellisaa afaan hiiktanii afaan biraatti warri holola garagaraa ooftan arras baandaan uummata Oromoo keessa akka jiru eenyu akka ta'e ifa godhutti jirtanii jechuu.